badaa ta'es gaaris ta'es wanta ana miidhus ta'e jiruu keenyuun naa jiraata ofii kooti fan jiraata isin waan miidhamtan hin qabdan jiruu baddus taatu gaaris taatu mishaas taatu waan fedhes kulleen jiru jechuudha. Maaliifin waan rabbi sii kenne takka harka rabbi sii kenne takka akkasuma beekumsa kana jechuudha beekumsa rabbi sii kenne kana itti akkasitti itti fayyadama hin qabdu jechuudha itti fayyadamuu hin qabdu haala bareedduudhaan haala gaariidhaan haala jechuun bakka dubbittullee dubbiin kan keessuni akka itti ija go'attutti jechuudha. Inna sammuu kan keetillee sammuu waa'ee bareeda irratti yani jira miti akkasini jechuu barbaadetanii so dubbiidhumaan fixaan jira. Nagaalee isin gaafanne dhiifama isin jira akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaa keessanii an nagaa kooti galata rabbi anaaf haa jiraatu akkam jirtanii wayyuma miti isinirraa badeen jira xiqqoodha anis biizii ta'e xiqqoo hojiidhaan qabameetiin jira. Sababa kanatti har'a ganama viidiyoo galakkisuun qabamiti ganama maal akkan ta'e isinitti nama gudiidha bar gudiidha tumattaa'ee nama eeguun toon viidiyoo waraabbatina fedhiisa guyyaa biraan isinitti hima iccitiidha wanti tun har'a isinitti hima iccitiidha dhugaa dubbachuudha hundumaan taa'ee nama eegu guys nama narrabsinaa jechuudha bakka amma har'a surmaaniyyuu irra loluuf hin dhufe turallee naan lolaa turte siinuu naan lolaa turte har'a illa loluuf hin dhufe jechuudha. Na azansiiste dhugaa dubbachuudhaaf na azansiiste jechuudha. Amma maaliif viidiyoo galakkisuu diddee jedhanii gaafannaaniini silaa koomentii jalatti na arrabsanii kaf zaqqina godhanii bakka inni jireenyi inni jiraachuu qabu kan mataa kootiiti ofii kootiin jiraadha. So wanna fedhillee hoo ta'e kan na jiraachisu seedoodha. Kan jiraatu immoo kan itti jiraatu anadha waan barbaadeerree hoo ta'e. Gini ummanni koomentii kuni isaanis damiidhuma kooti saba kooti afaan koo hotuma beekanuudha warri afaan koo hin beekne isaanuu na jala taa'anii nan dhaggeeffatanii waan afaan koo hin beekne fi afaan koo beeku dhiiguma kooti sabuma kooti garuu maaliif akkasina godhanii jette dhugaa hedduu takka jechuudha haasaa turte soo ammas akka carraa ta'e mana iyyaasuu gizeen naqoo mana iyyaasuu jettillee akkasumatti haasofti jechuudha. Dhugaa jechuun nama narrabsinaa namni hundi tokko miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni hundi amala tokko hin qabu. Sinigala namni tokko koomentiidhuma laalee kan ifatutu jira jechuudha. Koomentiidhuma laalee kan aarutu jira. Sinigaltee kanaafiyyuu maaliif keessattuu dubartii jechuudha. Dubartii akka keessanii shamara akka keessanii haamilee gadi hin cabsina dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kalaas yaani waan barbaadde haa taatu isheen bakka jechuun ይሄ ነገር እኮ ምንም ነገር ይሁን ለራሳ ነው አይደለም የምትኖረው ለሰው አይደለም አንተም ወይም አንቺም ይራስታይ ዱበራስታይ ጀቹላ ኦፊ ኬቲ ጅራተ ጀቹላ ለራስህ ነው የምትኖረው ለሰው አይደለም because ያኔ በቃ እንትኒ ታኒ ጅራቹ ጀቹላ ወሊ ገልቴዳን ጅራቹ ጃላላ ወሊ ፍቀባቹ ከንበርባቹ ሶ ከናፊ ጀቹላ ነመን አረብሲና ፈከኝ ፈናማ ኮሜንቲ በርባድ ነው ሶና ከኒታኒ ጌታን ምንም አይመስለኝም ምንም ማለት ነው ለምን በቃ አቃለው ሁሉም ነገር ለምን እሱ አሁን ለሚዲያም እንደዚህ ያው በራሳ ላይ እንትን ብላ አታቀም ኦፊሲቲ ከን ሲቲ ረቲ ሚዲያ ሲቲ ረተ ከነት ግዲባቴ አርከምቴም ቤቱ ቢኮዝ እሺን ኦጂኒሲ ድራማ ወጆቹዳ ወንቶታ ደደረቲ ፊልም ያደደረቲ ነው ጀቲን አርጋምቲ ጀቹዳም ጨዮን ኩኒ because kamata isi tillat akkanatti gadi baatee mul'attee akkasittiin koomentoonni isiidhaaf kaawame hin beektu jechuudha. Ee nagar addis lassaa ማለት ነው. ግን isiidhaaf wanti kun waan haaraa waan ta'eef isiitti dhaga'ama inni fatti jechuudha koomentii kana garaatiin. So kanaafiyyuu namni tokko hoo balleesse soo tolches jechuun bakka haaluma jireenya inni itti jiraataa jiru sanaanii simachuudha jechuudha. Namuma sana haaluma jireenya sanaatiif simachuudha. Kanaafiyyuu dhiisaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhiisaa hin arrabsinaati. Koomentii jalatti irree hin arrabsinaati. Dhiisaa wanti hundinuu ni dabarti barii. Wanti hin darbine hin jirtu amma yeroo kana keessatti jechuudha. Isheen illee haa balleessitu. Isheenis tolchite jechuu koomiti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf tolchite jechuu koomiti. Balleessisii sanatti immoo isiinis ofitti bartee dhiifama gaafattee jirti.
nutis dhiifama nu gaafachuu qabdi waan jettan yoo ta'e immoo no problem rakkoota kan qabu jechuudha. Dhiifama isin gaafatti viidiyoo tokko waraabdee dhiifama isin gaafatti jechuudha. Balleessiteetti dhiifama nu gaafachuu qabdi. Dhiifama yoo nu gaafattee waan kana irraa dhaabna waan jettan takka yoo jiraattani jechuudha. Rakkina takka kan qabu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Angata amma tana jechuudha itti isinii hima. Dhugaa Kiristoosin amma itti isinii hima. Akka isin viidiyoo hojjette isiniif keessu isiniif hin taasisa. Namoonni viidiyoo nuuf haa hojjettu dhiifama nu haa gaafatu jettan yoo jiraattan jechuudha. Intini godha komentii barreessa. Geetaan unateen ommalaachuu. Even namoonni na arrabsanii jette namoota amantaadhaan qabanii suuraa siilota adda addaa kanarra godhatanii jiranii wantoota amantaa adda addaa kan barsiisaa jiranii jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sheemno geetaan. Maaliif namni takka nama amantaa taatee amantaa barsiisaa nama arrabsuun sheemidha jechuudha. Amantaan kamiyyuu immoo jechuudha. Geetaan amantaan kamiyyuu jechuudha. Amantaan kamiyyuu nama arrabsi kan jedhu hin jiru. Wallaalaa karaatti deebisii caamalee dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate namicha isa wallaalee sana waa miti karaa sirrii irratti deebisi jedha. Gorsiitii karaa sirrii irratti deebisidha. Beela baasi dheebota dheebuu baasi. Ofii keetii waa takka larga. Yoo qixxaata harkaa qabaatte jechuudha. Ambaashaa takka yoo harkaa qabaatte namni 4-5 bira jiraate addaan hirii nama sanaaf laadhu ofii itti fayyadame. Malee qophaa kan kee nama sana beela teessisiitii ofii keetiin laadhu jedhu. Akkasuma immoo nama wallaalaa tokko wallaala isaa sanarratti dhaabadhuutii ilaali kan jiru takka hin jiru amantaan jechuudha. So kanaaf iyyuu nutti balleessiteetti dhiifama nu gaafachuu qabdi jettu yoo taatani rakkoota kan qabu dhiifama sinaa gaafattu. Wantoota badee hundumaafuyyuu dhiifama sinaa gaafattu jechuudha. Badeera wanti jettan yoo jiraate dhiifama sinaa gaafattu. Kanattaansee kanaan booda jechuudha. Maaliifiini yoo nutis isinis jechuudha warreen koomentii adda addaa garaagaraa barreessitan kuni wantoota biraa waan isaan irraa eeggattan takka jechuudha. Wantoota nama bohaarsu wantoota akkasuma jira miti ilaaltanii itti gammaddan takka irraa arkachuu barbaadanii yoo haamilee isiidhaaf taatanidha jechuudha. Isi mititi even amma seedoo nama badeera. Sababni seedoon badeef maaliif bade? Hundi keenya nu kana beekuun nu dhibdu jechuudha ni beekna. So akkuma isii jalatti barreeffamu komentiin nama isa jalatti irree barreeffama jechuudha. Sababa kana ta'eefu gaafa nuti komentii bareedduu waan gaarii waan haamilee isaaniitti taatu takka jirti miti. Jasti yani gaafiyyuu gaafachuu yoo barbaadani gaafii mi'ooftu gaafii bareedduu takka jirti bar gaafii gaafattee raawwatte gaafa isaan achi taa'anii raawwatanii gaafii ati gaafatte sana komentii ati barreessiteef sanarraa dubbatanii wanta si gammachiisu jirti jechuudha. Namoonni biraallee kan barnoota irraa fudhatan sini galte namoonni biraallee ilaalanii kan barnoota irraa fudhatan akkasuma ammoo atillee gaafa isaan achi taa'anii raawwatanii komentii keessana dubbisanii komentii keessana irratti abraarra'anii raawwatanii si ibsanii bakka dessilshaan hin gammadda jechuudha. Itti gammadda. So kanammoo arrabsa yoo ati barreessite namni arraba keessana eemee akkana jettee ebeluun yookiin immoo akkana jedhamee naa barreeffame jedhee namni siif dubbatu tokko illee hin jiru jechuudha. Maaliifiin waan rabbi sii kenne takka harka rabbi sii kenne takka akkasuma beekumsa kana jechuudha. Beekumsa rabbi sii kenne kana itti akkasitti itti fayyadamaa hin qabdu jechuudha. Itti fayyadamuu hin qabdu haala bareedduudhaan haala gaariidhaan haala jechuun bakka dubbettullee dubbiin kan keessuni akka itti ija godhattutti jechuudha. Inna sammuu kan keetillee sammuu waa'ee bareeda irratti yani jira miti akkasini jechuu barbaadetanii so dubbiidhumaan hin jira. Sababa kanatti har'a ganama viidiyoo galakkisuun qaba miti. Ganama maal akkan ta'e isinitti nama gudiidha bar. Gudiidha utuma taa'ee nama eeguun toon viidiyoo waraabbatina fedhiisa. Guyyaa biraan isinitti hima. Iccitiidha wanti tun har'a isinitti hima. Iccitiidha dhugaa dubbachuudha. Utuma taa'ee nama eegu. Arrabama koone irrabbu yaanis dhugaa dubbachuudha jechuudha. Irrabbu. Innaa walaakiin jechuudha dhugaa dubbachuudha hedduu takka na ajansiiste ayyuuni maaliifiin bakka jira miti dhugaa nama ajansiisti. Akkana gochuun qabdani jechuun bakka haaluuf eellattuu yoo ta'e wal jajjabeessuun wal bira dhaabachuun
bakka jira mitiire jira miti waa hundumayyuu wanta jiru takkamoo waliif shaffanuun illee ni jirti jechuudha. Waliif shaffanuun illee ni jirti. So kanaafiyyuu waan hundumaafuu waan darbe hundaafuu dhiistanii amma kanaan booda jechuudha haala bareedduudhaan komentii bareedduu kaa'uufiidhaan viidiyoo isiin hojjettu irratti haala bareedduudhaan jechuudha gaafii adda addaa gaafachuudhaan akka isiin gaafii sanarratti hundoofteellee viidiyoo sana komentii sana dubbistee komentii sanaan viidiyoo hojjettu jechuudha. Jira miti abshaala ta'a isin dhugaa dubbachuudha abshaala ta'a itti abshaaloomaa jechuudha. Haala sanaan iccitii jirturree akkasittiin harkaa baasuu dandeenya beektanii gaafa abshaala ta'anii komentii bareedduu barreessinee fi bakka akkasitti jira miti suuta jettee raawwatteetu abshaala taatee iccitii jirtu harkaa baafatta. So gaafa sana komentii sana dubbistee isheen yoo way akkana jedhamee gaafii akkana gaafatamee jira miti ree bakka namni gaafate komentii bareedduu keessee fi itti gammadee raawwatee si faana haasa'uuf jechuudha. So abshaala ta'uu qabna. Abshaala ta'a isiniin jedha. Annaa ayyuu teenya abshirii sittiin dhaga'aminiiti. Kana booda komentii bareedduu si kaa'u jedhee abdiin